waan midhaan siinaa jedhanu hitti deebii jedhee anatu shaashamanne irraa gara maatii isaatti sagalche si galee gaafa hiriyaan isaa ishaaraan naqabe ka jedhu hiriyaan isaa ka isaa wajjiniin gale maaliif dhufe ishaaraa sana dhufe maallaqaan balleeffachuu ni danda'a yoo gara xiyyaaraatiin hin danda'amne gara barahaatiin dhufe aarsaa kamuu kaffalee ilmoo isaatiif jecha ishaaraa sana maallaqaan balleeffachuu ni danda'a yoo ishaaraa sana maallaqaanuu balleeffachuu hin dandeenye dhuftee ati iimeelii ijoolleetii fi paaspoortii ijoollee kana nuu sirreessitee akka aniif ijoolleen kun biyya kana keessaa baanu nuu gootee gara Itoophiyaatti deebi'uu ni dandeessaan jedhe ka inni ammoo Itoophiyaa kottu naan jedhe waan Itoophiyaallee naaniin haasofne si galee Itoophiyaa gallee jireenya akkas jiraannoonni naan jedhan jiru ka inni immoo mana jedhu mana ijaarratee qaba ka jaartii akka fuudhee amane mana akkamitti namane namni mana hin qabne jaartii akkamitti fuudhe si galee ani walumaa galattuu si jammar dubartii akka keetiiti wajjin jiraachuu hin barbaadu dubartii akka keetii sibiilli garaa isii keessa jiru ammaalin itti godha durba ana fakkaatu jedhee jaartii bakkeennanii fi kuusiyyatti jaartii rakkataa biyyatti gabaabsi si huyye dhiifama afaan qilleetti qabe amaan deebi hawaasa Oromoo ankuleessas wanni ani isiniin jechaa ture rakkoon kiyya kana kuno inni nuu badii isaa ofitti amanee jira an fuudhee jira isiniin jedhe namni tokko osoo mana hin qabaatin osoo qabeenya hin qabaatin namni biyya baqaa keessa waggaa meeqa taa'ee gale wanti inni jaartii mana haadha ofii fi mana abbaa ofitti fuudhu hin jiru maallaqa isin kaleessa naa guurtaniin isini galee an wanni girishii irraa fayyadame hin jiru kinoo jaartii ittiin fuudhee jira ifi isin amana girishii irraa fayyadame hin jiru sagalee deddeebi'aara gabaabsisiifu as biyyatti jaartii tolallee namaa kennan yoo alaa galan waan jaartii kun agas maraa miti ati gabaabsu jaartii wanni akkas jedhu hin jiru jaartii namni yookaan goommanaa miti yookaan dukeetii miti kan namni useetuma kennuu si galee anammas dhimmi jaartii isaa nan galchu si galee nama jireenya isaa keessaa na baase an dirqiin jireenya kee keessa na galchi hin jedhu amma ilmaan kiyya kana isinii galee ilmaan kan koo kana jireenya akkamii dabaree dudhaabsiiti waa shaangullitti miti dabaree nu kennisiisi doktor gabaabsi yaani rabar gabaabsi asirratti haasoytanii dhiisuu qofa osoo hin ta'in an dhimmi kiyya dhimma inni jaartii fuuchuu fi dhimma isinii akkuma haasaanii ajandaa maallaqa barbaaddee haasoyte ka jedhan sana osoo hin ta'in dhimma ilmaan kiyyaa kana adaraa oromummaa adaraa islaamummaa ilmaan kiyya kana akka naa gootan naa godha amaanaa guyyaa qiyaamaa isinitti kennadhee jiraan. Keessa baay'inaan waan uummanni utuu dhagaye jaartii biyyatti eegalte fuudhuu dhabuu kiyyaan fuudhuu fi fuudhuu dhabuu kiyyaan iyyuu isinii ibsa jedhi macarrashaa waan isin waan naamu manuu ibsi bira tani eegalte jaartii fuute munchikkini nu dhagayee coomin geechi walumaa galatti dhimmi fuudhuu fi dhimmi fuudhuu dhabuu dhimma biraatti. Dhimmi fardiidhuu bakka tana tabultii namaa diiduu amaan an bakka tana irra siin godha. Falaadhaadha. Keessi mataa ofiin qabu. Ati aga biyya galte fuute moo hin fuun? Laal asli fuutee yoo jettan fuudhee jiraan ilaalaal ila fuutee yoo jettan an fuudhee jira amma fuudhee an eega fuudhee baatii takka hin geenne. Biyyatti. Mana qabdaa mana bitattanii mana Oromoo kayati jechaa jirtu kanaaf ammoo deebisaan ansii deebisuu barbaadu. Sheekon illee qeesson illee hayyuun illee namni hedduun illee hin jira siigalee namni itti amanan illee an nama taraa tokko siigalee bakka kana maqaan haadha kiyyaallee maqaan nama ganda kiyyaallee maqaan agartee fira kiyyaallee wanni ka'uuf hin jiru. Yoo aanaa fi namni kun yoo qabeenya ilmaan tiyyaatiin waan doolaara 200 fi birriin irratti ergite 200 narra ergiteen alatti siifuun birriin ijoollee tiyyaa na seente addunyaa akeraa na hongessu namaa gadi na haa deebisu mana haadha tiyyaa keessa jiraadha siigaleemi qixxaa haadha tiyyaa nyaadha siigalee akka isin fileen abaaree dhaggeeffadhu fileen abaaree arba watuluta wanni nama abaaruuf illee jiru dhugaa jirtutu tana jechuu barbaadeeti ani manni anaaf isiin qabnu yoo kaleessa ka jiraannu taate yoo anaaf isiin ka walit beennu taate anaa fi rabbii walit dhufa siigalee addunyaa irratti ibidda jahannam rabbi natti haa naqu mana waliin ijaarannillee hin qabu mana Oromoo naa ijaartellee hin qabu hardallee hin qabu yoo qabaadde ammoo tuyyuu seeraanillee seenaanillee abbaan barbaadanii kallattii barbaadanii waan kana qulqulleessitanii na gaafachuu mirga qabdan wallabbiin anaaf isiin wallabnee bakka kana itti gahe isiinillee beekti
isinillee beektan sigale jireenya isii keessa yookaan ammoo jireenya kiyya keessa isinillee akkamitti akka baate numarti kennaa wal beekna jechuudha. Homaa taafte salphaadhaa jechuudha. Kada lagu faranjii kanuma assalaamu alaikum. Alaikum assalam. Thank you so much. Ulfaadha galatoomaa. Ummata kiyya qaaliif gaarii dhimma ilmaan keessanii irratti walgeettanii sa'a dheeraa fudhattanii ajirratti taaptaap koppilinkin koomentii gaggaarii walitti yaada itichuu barreessuu keessaniif galatooma hunduma caalaa amaanaa waan isitti dhaamadhu warri siifuutti dhiyaattanis warri amaanitti dhiyaattanis karama ilmaan kanaati itti baafatan irratti tumsaa sheexaana biraa jidduu keessa hin naqina. Ana mana fakkeenyaaf ijoollee kana hunda caalaa itti dhiyaadha. Jalqaba hiriyyaan isaanii ana jalqaba. Jalqaba osoo isaan haga ammallee hiriyyaadha guyya tokko siifuulleen ati akkana hin jenneeni ammallee guyya tokko ani akkana hin jenne isinii galee miti yeroo natti tole bakka hamtuu isaaniitti gadda isaanii wajjin qoodama yoo natti hin tolle immoo akkuma agarree bira tara isinii galee miti yoo dandeettan isinillee walitti dhiyaatan waan ilmaan isaanii kana fayyadu godha yoo dadhabdan immoo gaafa dadhabdan akkuma naman dhagannee suutumatti bira tara gaafa isinii toluu jira karaa kanaan hubadhaa. Hawwii kenna ilmaan kana bakka gaariin ga'uudha bakka barumsa gaariitti argatan bakka waan hunda itti argatan ga'uudha waan ta'eef jidduu ijoollee kanaa seentanii maatii kanaa seentanii dubbii hin sharafina namni wal jaalatuun jira wal fuudhuun jira wal loluun jira araaramuun jira adda ba'uunis jira walitti deebi'uunis jira jechuudha ijoolleen kun ijoollee xiqqoole isaanuu ilmaan osoo fiiganiitiin taphatanii kolfanii lolamanii hin quufin ilmaan argatanii ijoollummaatu daddarba bazii aangil tara du'an akkasumatti fudhaa warra nuu gadiiti jechuudha warra akka umrii kiyyaa kanaa gadi edaa kenna lammaffaa sadaffaa warra ta'anii karama kanaan fudhadhaa rabbi hamtuu jidduu jaraatii haa kaasu yommuutu biyya jira jireenyi biyya baqaa kun biyya waggaa hedduu ture kaasitti deebuu wanni akka dhuunfatti isa dhooggu jiraate deebuu deemootu karama ittiin ijoolleen isaa kun as keessaa ittiin bayan irratti haa hojjennu amma waan guddaa gooneerra salphaadha jechuudha waan guddaa gooneerra salphaadha. Ispoonsara warri Kanaadaa galatuumu godheefiira okee mootummaan Kanaadaa gaddeebiseera waan xiqqoo sheexaanni wadhasise kana maatiin isaallee isillee warri amaanis dhiyaata warri biyya keessa jirtan waan kana mucaa kanallee puush godha yoo maka jinni wayitu lakkabsaate itti qaraasisa waan ilmaan fi jaartisa jibbisoo jiraate itti qaraasisa akka gara ilmaan isaa deebu godha mungkin namni osoo fayyada ta'u dhukkubsatu mala bara namni tokko tokko quraanatti qaradhiyye jinni faa ta'u mala waatti godhuuf mala wallahi dhuguma isinitti hima namni lafaa kee akkatti xaraarratee ilmaan afur irraa hafa naggaxee bosonatti hin galu dhugaa isinitti hima haalli amma isaan godhatan kun ana fayyaanatti hin fakkaatu akka dhuunfaa kiyyatti waa jara malee yaadda warri naan jettani kanaafi biyya keessa jira Anisa zallamee yookaan anisa miidheetti jechuudha. Ilmaan afurii. Waa'ee ilmi keessanii irraa dubbataan jirru waa'ee ijoollee ati yoo ta'e qaqamsitee nyaattee dhugee waa tokko iyyuu soba qabu. Isas yoo ta'e qaqamsee nyaattee dhugeera. Dhugaa walittiin bakka dhugaa geenyeerra. Ergasii ushururuu siniin jedha. Siinis amaaniinis amma bakka dhugaa jirra. Aarsaa kabalteettaa qooda leencaa kabalti haati silumayyuu. Ilmoon jibbitu haati maraatuun akkatti qaba wallaalti malee ilmoo sirarraatti deemtu dargee jogootiin. Aarsaa kabalteetta. Aarsaa kabalte kana bakkaan ga'uu barbaadde yoo ta'e ijoollee keeti amma uummata irratti hidhee ijoollee keeti murteessi lakkii murteessu yoo jette immoo aarsaan isin ijoollee kanaa kabaltan tokko kan jedhattan fudhaan akka uwwaarge har'ala har'ala aarii kana irratti aarii anammoo walumaa galattuu yoo inni an barbaadu keezii ilmaan kiyyaa kaleessa ta'ee sarras ta'e soonni nan isinitti himachaa jiru keezii ilmaan kiyyaa kana haala naasirra isitan naamijeessa kaan akka kiyyaa karaan sirriin kana siifuudhaan karaan sirriin kana kan barbaannu amma nu ka barbaannu amaanaaduu haa fannifamu osoo hin taane maaliidha kaleellee barwanni ani isiniin jedhe dhimma ilmaan kiyyaa keezii ilmaan kiyyaa naa laalaa waraqaa ilmaan kiyyaa barbaadu wanni an kaleellee arrallee dubbadhe kana abbaan waliin hin miidhamne aarsaa hin kafalle ka jettan kana rabbillee anilleen hin beeka akka aarsaa ofiillee innillee an kafale ana ka ilmaan kiyya aarsaa kaffale malee isaa miti namni ilmoo ofiitti aarsaa kaffale nyaata gaarii isuu bara haadha kasiibuu haadha baddu qaba haadha kasiibuu koo haadhuma hunda ati yoo aarsaan kaffallee eenyu kaffalare hunduma keenya gatame
Ani seenaa kun namarra gangalattee boossaa mucaa. Haadhi koo rarraafattee bakka keessa deemaa turte nutti kaasin qaamadaa keenya. Haati gadi yoo qabame eenyu qabame. Waan inni haasa'u jiru soba indee soba osoo Waa'ee inni amaan nutti haasa'u. illee isin jenne amma waa'ee amaan nurraa dhaabi. Umma kuma amaan nutti waamina. Amma saatti kanatti. Bishaan burcuqqoo hir'ateeti. Bishaan burcuqqoo keessaa yoo hir'ate yoo kabirii waraabtuutti guutte malee hin guutamu. Ka isaa amma waan hir'ate waan hedduu guutuuf hin taane. Haala ijoollee biyya san Ifa maaliyaam magaalatu dhimma ilmaan kiyyaa bakka naa qabsiisa yoo isin. Eessi bakka siifan nuti. jaarsaaf jaartii waluma rutii waluma dhabdii wal loltan illee wal dhabdan illee wal loltan illee wal dhabdan illee hidhamte illee gaafa hidhamte illee namni hundi kasirraa cite mucee uummatana achiti si gaafataa ture galte maaltu dhufuu si dhoogge yoo ati hin dhufne hoo hireen ijoollee teetiitiif haadha manaa keetii maali jette maali? Ila doktor maal sin fakkaate ani wanni ani itti dhufuu dhabe tokkoffaa paaspoortii baafadhee akkan dhufu namni na kakaasaa turellee anumaa fi siidaa isin na gargaaraa ture arachi dura dalagadhee asii waan qabu isin gaafa galullee $200 namni natti kenne isiidha eegarillee ammoo tuyoo akkan baafadhullee namni godhillee isi baafadhee paaspoortii kiyya itti ergee yeroo paaspoortii kiyya ilaalan ishaaraan irra jiraan biyya san seenuu hin danda'u dhorkaan walumaa galatti jechuu biyya san seenuu hin danda'u akka karaa jalaatiin dhufu na gaafannaa karaa jalaa saniin dhufuu hin danda'u saa sanitti obboleessi kiyyo kanarra xiqqaa karaa Suudi Arabiyaa deemee akka inni amriin itti geette guyyaan itti ga'e isin marti keessanuu quba qabdanii yeroo sanitti dhufuu hin dandeenye itti jalaanillee dhufuuf ammoo yoo akka yoo dhufellee biyya san keessa bahuu hin dandeenye yookaan ammoo biyya sanitti yoo qabame waggaa 25 umriitti yoo guutuu akka isaan na hidhan isinillee beekti isinillee beektan faayidaan an ilmaan xiyya fayyadullee waan hin jirreef dhufuu hin dandeenye sababa sanii achitti hafee jechuun waa'ee dhufiitiin guyyaa san fakkaata. Anillee hin dinne isinillee ammoo yoo achi boodallee Mubaarakiyyuu Dubaay jira warroota Dubaay jiru nama hedduu dubbistee akka ani karaa Dubaay dhaqee Dubaay irraa ammoo Ijipti dhufu gochaa turte gaafachaa turte siigalee wanni sun hin taane kara Keeniyaa deemee akka ani Keeniyaatti wal agarru gaafadheen gaafannaan Keeniyaa isinillee dhufuu akka hin barbaanne natti himte warroonni ispoonsara nu godhanillee Keeniyaa dhaytee isin akka Keeniyaa irraa ispoonsara kan achitti nu jijjiiran hin gaafatanii isin dhaquu hin barbaanne atillee hin beekta atillee warra sponsora nu ta'e san keessa jirta siigalee biyya biraallee dhaynee akka ijoollee tana achirraa baafannu gaafachaa turanii hin barbaanne jechuu walumaa galatti isin galu sammaraa godhuu isin diddee jennaan gaafii biraallee hin dhiyeessee fi galiitii kottuu haa jiraannu maallaqa sponsoraallee deeffannee maallaqa makiinaallee deeffannee mana takkaallee taatu bitannee ilmaan ta'e haa guddifannu kottuu haa gallu galii haa jiraannu jedhee gaafannaan illee lakke ani hin galu ani Itoophiyaa galee dhoqqee qamashee dhoqqee dha'uu hin danda'u dhoqqee dhiituu hin barbaadu ilmaan xiyyalee daalacheessee jiraachisuu hin barbaadu naan jettee jala murtee natti himte jechuu isiin. Ati biyyatti Harallee beeka wanni wallaaluuf maaltu jira. Galatooma ulfaadha marre isin lamaanuu eega jaalala Oromoon isin jaalatu beeytan haasaya keessatti walitti hin daddarbattanii immooshin hin taatanii bifa tasgabbiitiin yaada keessan ibsattanii kanitti osoo hin tarreen galatoomii kanuma beekuu keessaniyyuu hundi keessanuu galatooma. Siifuu gastirramee nama dubbii teene tana jiddu galatti ilaalaa loogii hin qabatu jettu gastii kanarra nama dubbii kana miyuutu godhadhaman hin deddeebisa sirkiin kee yeroo taraan keessa gabanata. Gastii kanarratti osseenee namni 7,000 kun hunduu obboleewwan kiyya abboota kiyya garummootu osseenee bakka dogoggoretti naa qabatu bakka miidhametti naa dubbatu ebaluun naa galchii nama jettu ladies first yani eenyuufaa si galchu siifu. Galatoomii Jeneraal Huseenii fi Boonaa Baalee. Jeneraal Huseen Boonaa Baalee tole Jeneraal Huseen edaa kana menne qateree Huseen Jeneraal Ababaa darbi Boonaa Baalee